Eesh akaakuu Fasingaa kana nutis isuma sila dubbanne waa'uma kuusaa kana namni tokko kuusaa ta'uuf jalqaba maa akka ta'uuf sadarkaa kam keessa akka dhufu Lobii isaa namni tokko kuusa ta'uuf sadarkaa kam keessa akka dhufuuf jalqaba kuusi kun maa akka ta'e isin gaafachuudha. Loof kolchaa harka fuunis Ara dabballee ta'ana. jalqaba dabballee ta'a. Dabballee ta'ana. Dabballee irraa maqaa baasa. Achi maqaa baasa. Maqaa baasa. Dabballeen sun maqaa baate jechuudha. Maqaa baate. Maqaa baasa hin fadhane. Maqaa baateeti. Achi yoo nagaa qarreen Qarreen tu meeqa jira? Qarreen tu qarree lamaanii jira? Qarree lama. qarree guddaa fi xiqqaa jedhama moo qarree Hundi wal duraa qarree xiqqaa fi qarree duraa fi ta duuba duubaa kan. achi eegu Qarreen duraa amma jirtu ilmaa agaatette. Ilmaa agaatette. Ta dura jirtu. qarree amma Ta duubaa ilmaa waaqoo duubee isaan dura hangaaf immoo warra saniiti. warra haga Warra agaati dura jirtu. Sun qarreen uffattee waan buusuun gaafas moggaasa. Inni gaafas moggaasa. Gaafa qarreen si adoo gaafattanii wayya. Kan teessa akkasitti dhuftanii amma sadarkaa raabaarra ta'an kana karaa kam keessa dhuftanii Kara dabballee ta'een dabballee irraa maqaan baasanii doobbii jedhama. Geena sun doobbii sanii qarree buufa. Dhajjisa. Dhajjisa irraa kuusatee. Dhajjisa irraa kuusatee. gara kuusaatti darbatanii Gara kuusaa jijjiirra. Kuusarraa amma raabatee. gara kuusaa gara raabaa kana darbuuf amma akaakoo kuusa kana gara kuusaa san keessatti hojii wayii hojjetu hin jiru amma achi yeroo yaa'u kana iyyaan deemanii mati hojii inni hojjetu Malee taphatu malee tapha malee hojii. tapha wayii taphata Tapha malee muudee fi tapha. adamsoo adamsa Wanni inni godhu qabu maan fa'e wanni inni godhu qabu Mataa sanbata jirtu jila malee. Jila uffaafatee galu eegi jila uffaafatee. wanni isa dhorkaa hin jiru achi keessatti wanni inni hin godhu Waan biifaan abbaayee mukaan abbaayee dubbatee ayyaana uffatee ayyaana sana ayyaana sana jirtu galu. galatooma akaakoo jalqaba waan firaanfanne argatan maqaa keessatti gaafachuu maqaa keessatti meeshaa gahee hojii keessatti amamaani Fagayaa raabaati. Fagayaa araabaa Raabaati faagu. isinin fakkatan jechuudha amma isin garuu sadarkaan keessan raabarra jira Raabarra jira. raabarra Amma gadaatti deema. baalliin teessanii Faaga. baalliin teessan maali Raaba. fincaa'ee isaanii jechuudha Rooban. rooban bakka barbaaddaa waliin isaanii keessatti dabarsanii waliin